Ani fuudha barbaada, ani maalii barbaada, namni jedhu bakka kijiba ture jechuudha. Duraan kijiba ture. Amma deebi'ee ammoo sababaa viidiyoo saniitiin lubbuun argaa jiru. Aduun bakka argee jabeessuu. Mijoo maal taate jedhe amma inni mijoo maal taate? Ulfa qabdii maal godhaa ani hin beeku akka isin akka mana dogoggoruu beekta. Loo jiru. Mana dhaynaa. Baay'ee. Ammallee masaatti na deebista. Hin deebisu. Maali Waan hin si jedhu deebista? dhaggeeffadhu. Baay'ee. Ani wanna hundaayyuu zirziriidhaan si takka takkaan jechuun qubatti. Bamistir naa dirqu waan amma si muka. Si galan ammaaf garuu dhayitee Baay'ee. ayi ani bar waan jarjareef minaa rakkoo takka hin qabu. Yusuf bakka taphadhu. Deebi'ee isa dhiifama gaafachuuf moo? Hin gaafatu. Innuu si gaafata. Akkamitti silaa mana isaatti dhaqee namni mana namaatti kaleessa akkas ta'ee bahe har'a deebi'ee akkamitti mana isaatti dhaqa? Inni amma mana hin jiru. Na dhagaye inni amma mubaarak hin bira jiru. Silaa boqonnaa qabaami torbee tokko hin dhufaam. Beeka siime bara. Baay'ee. Inni dhufaa bara mubaarak hin bira dhageetti ni deebi'a naan jedhe. Isattuu na erge iyyuu. Osoo isaan wajji as dhufne ka'anattu akkana taate isaan immoo wal loltan jedheetiniin isaan bise malee isaan wajji dhufuu barbaadee ture si galee. Kana waan ta'eef amma laal akkama gogotu ni beektaa. Kana silaa taate laal akka shunkurtaatti rakkoo takka irra deemu. hin jarjarin. Hayi. Ila hin jarjarin. Ana amma tokkoffaa ergasii argadhee booda mooraalii argadhee. Akkam? Amma booda gartee miti. An onnadhee biyya kana keessa hin jira. Rakkoo hundaayyuu hin danda'a. Rakkoo hin qabu. Ana gammaatti wanti haraa qirra jedhe mucaan kun deengada na miidhee ani mootu xaxxi jedheetu mammanuun isaa yeroo isa wajji jiraatu. Kanan mataan aduu gubseetiin hin gargaaraan deema jedhee malee ana agarra. Jaarsoggaa saddeettama dubbeechuun. Amma na dhageeffatu. Dubbii gaggabaa. Amma na dhagee. Baay'ee. Waan an siin jedhu yoo ka dhageessu taate na wajji deemi mana Yuusuf dhayinee Yuusuf amma mana hin jiru. Si galee? Meeshaa baafna? Hin baafu. Ati meeshaa irraa qabamtee jirta moo? Meeshaa miti isaayyuu meeshaa sanii gabaabdee ni baafna akkam? Ati wannummaan akkanatti Ati na dhagaye ati meeshaa isaati jettee hin jarjarin. Na dhagaye. Meeshaa isaati miti. Biyyaans bar gaafa tokko mootu waan inni amma dura na godheefi rakkoo hanga har'aatitti baatii 8 keessa jiru tan agartee miti akka waan inni sababa naa ta'e ta'uu danda'a si galee. Kana waan ta'eef uumaa miti hiriyyaan ammaa nama namu amma biyyooma caala jedhi na dhageeffadhu amma si hima. Ati duuba jalqabuma nama biyya kee taa'anii maal jettee ammallee deebisee nama biyya kiyyaati bara kana shan walii isaa miti. Summii si obaaseetiin deebisee mana ofiitis si galchee si jiraachisaa jira. Ati jiraataa jirtaa jechuudha. Kun jiruu miti. Beeka. Booda si soqee maal si godhudha? Waa xiqqishu qaama dabaltu eegee mala shunkurtaaf yookaan timaatimii si godheetiin magaalaa si oolchudha. Laa amma na dhagaye. Akkasii miti jedhe amma deemna anaafati cal jennee achi teennee Mana dhayina? irra haasofne. Hageen dhufutti mana keenya teennaa nu yaasi. Waan haasofne hundaa'u achitti ni haasofnaa waa hundaayyuu ministeeraan goona si gale. Kana waan ta'eef amma ati nu yaasi mana deemna erga mana deemnee booda mootu inni ni dhufaa isaati dhiifaman jettu. Akkamitti dhiifama jedhama? Hin jettuun na dhagaye kaa. Achi booda waan haasofne anaafati ministeeraan haasofne. Sigala wanna jiru hundaayyuu waan feetu atillee ministeeraan naa himu. Sigala. Gamlaale ammaa tan kabajaa keetii fi akkuma ati jette kabajaa biyyoo bara kaleessa isallee waluma kabajaa turtan. Jaalala keetii fi ka'ee deema malee akka inni kaleessa akkasitti dhaabateetiin akka waan waraqaa wayiitti irraa dubbisuu wayiititti nama seenaa jira sun irratti galmeessudha. Tama saggaba kookoo tun immoo galmaa jiraate. Isin galle moo? Innaa kana waan ta'eef jechuun amma laal inni illee waan yoon sa'a kanaan dhufa jedhu nu yaasa inni kakaramanaa jechuudha. Achi booda hullum ነገር እንጨርሰዋለን እኔ እናንተ akka kaleessa sanitti haasofnan garuu waan biraa Bakka ta'u ችግር የለውም. Kenapa biyya dawwaltaa banaa silaa gaarii naa buraasti amma waa'ee asii kana dhiisi. Silaa gaarii maali si'uu dhabnee oolle gaarii maali wanti illee garma hojii agarii loomu akkasitti biyya baanetti kun akkanatti asitti silaa biyya kee jiraatte wanni akkanaa kun garii. Keeffatan hin beekaa biyyaanii. Aybi. Sanii miti ati obsi. Wanni hundinuu gartee miti. Heerimaa fi Yuusuf illee ammaa dhufaa beektaa. Mubaarakii tokko bira dhaqame namni naan jedhu. Kana waan ta'eef inshallah macaan bara rakkoo
Naam ittiin jijjiirame yoo hin dhufenne. Ittiin jijjiirame yoo hin dhufenne. Haga dandeettuun jechuudha. Boo. Aywa. Dhuftee ishee goota. Dhuftee. Hai, modde. Akkam. Jetta. Akkam. Nagaan. Fayyaadha. Deemtanii? Deemnee jedha. Ati nagaa qabdu. Modde. Akkam. Nagaan. Kale isaa hartee kuttee beekta. Maal taate kun? Namatu na eegu jira. Ayyee. Isatti meetu namoonni na bilbilee na eegu. Baakii akkanumaan nutillee calama jenneetti nu makiin naannoo taane malee guddinoomaa waan ta'e qabu jedhe. Ati maal irra geette? Ani jeetiin barroonni ta'e mubaarak dhaqee Laa jechuun atillee sirriin goone jedhe namni xiqqaa shumuuffatuun waa itti dhagahamuu nima jirti anuyyuu osoo waan san yaadadhe ni beeyta. bakka anillee bakka maal godharee. Na dhagayamu waan sanan ballee deebinee kaasuun barbaannu sii galee miti. Ammaa akka danda'amuun ati amma waa'ee sanii keessaa baane jedhe. Mubaarakiin bira dhayite mubaarak maal siin jedhanii waa'ee mubaarak. Mubaarakiin baay'ee beekaa rakkoo dhuunfaa isaa keessa jira. Sanarratti ammallee wajjin dubbadheen ture hedduu bakka nama yaachisa ture isaa sinallee. Maali waan ta'e? Wallaahi yoomsi himate isaa sanis hedduu waan dhufaatu dalagaa bakka dalagaatis dalagaa dhiisee dalagaa raabee. Duuba dalagaan uyyuu baatii 9 moo akkas baatii 8 nagaumaan dalagaa malee asitti dhamaanee jiraataa jira. Ittiin nagayaan dalagataa ture immoo ta'ama maaltu isaa arginu dalagaadhee biyya beekaa lafa beeka nama beeka. Yoo wala shanatti illee kan hunda ta'e. Maal ta'e dha? San qofaa miti. Intalata kan beekaa waan ta'eef. Yoo Tura uummatee jaalalaa waliin yoo bakka fuudhee dalagaa dhiise yoo ta'e ittiin akka irraa hojjetu. Yoo gabaatee 4-5 jaan ittiin dhuftee maamala fi manaan baasee maal. Hayyee ani fuudha barbaada ani maalii barbaada namni jedhu bakka kijiba ture jechuudha. Duraan kijiba ture. Amma deebi'ee ammoo sababaan viidiyoo saniitiif lubbuun argaa jiru. Anillee bakka irratti jajjabeessuu mana. Mijoo maal taate jedhe amma inni mijoo maal taate. Ulfa qabdii maal godhaa ani hin beeku akka isiin akkana taate dhuun qabu. Mijoo waan isa jaalattuuf garatti akka dhufu hojjetu. Hambifattee Duuba ilmoon ni maadhaa riskiidhaa maali ilmoo yoo ulfoofte waan kana jaalateeti ni wajjin rakkate. Yeroo jaalalaa wajjin hojjetan isaan lachuuti amma dhugaa itti taanan sodaatan na fakkaatti. Jaalalli waan wal hoggate. Garuu kooroo. Inni dhagaa Kuma jira namni bara. Kuma jira. Inni garuu dhugaa akka isatti duraan je'eetuma sirraa halaalumatti godhuu fi mucoolleen garuu irra jaalatu. Amma akkam godhe akkam godhe. Miyyoo baase mana. Miyyoo meeshaa shantaa abbaa. Maal godhe jedhanii mana baasan. Mutiriga deemarraa amma xiqqoonni hin maal jeetuun irraa baase na. Doobicha hin colmeettee bira baati. Coomaan nama wajjin baatee nan jee akka waan namni fuudhee bakka biraa geessi. Garuu shantaan isiidhaa meeshaan isiidhaa mana isaa jira guutuu itti gannagatti. Ani kan na dhibe bara. Kanaaf lubbuun isaas geessee akkamiin ta'a maaliin ta'a daawwanni akka ta'a. Koo amma waan si gaafadha. Hanguma har'aatitti gaafa miceeyoo sanii walitti dabalamanii akka jaalalaatiin wajjin jiraatan sana ni kaayaa wajji jiraatamu zimbiloo akka. Zimbiloo. Ni hamaatu yeroo nagaa jaalala wal jaalatan malee zimbiloo torban tokko mana kaya teessee isiillee nama qabdu as keessa jee waan fedhetti raawwatee achi booda egaa wanni taate aaree maal jedhee mataan nagaragara jee mana kaya ta'a. Saniifuu gaa isaanis waan hojjette hojiin kun gaa hojii sirraa dhufte danda'adhu jedhee nama danda'ii. Waa hundaa'u dhabbii jira. Duuba amma miceeyyoo baase eessa jirti yoo beeka. Ni beekana fakkaatti bakka isiin beekteen beekamu. Beekama mucaan kun dachiin tun dachii arabaati isinirra hin beeku garuu jechuudha. Mucaan kun ni kaaya malee miceeyyoo sana wajji ciisee ergas booda itti ulfeessee osoo miceeyyoon tun hin daffaree waan akkana kanarra godhe jedhe qadiyyaa akka ilmaayyuu hin baane beekta. Qadiyyaa dabbare. Sirrii mucaan baga himatti dhiisi. Wallaa fi gatii akka micoolleen ijjaala waan taate waan isa jaalattuuf hin himanne maal jennaan bahe. Duubaatee makka midhiiftee maal jettan? Aara isaa gartee. Maal jettan? Ani rakkoo tamteetan alaaleen bakka innillee na duuba heewasamee waan irraa dhoowwe sanitti harkaa deebi'ee isarraa shaakate bakka inni ergisan yoo galeen takka mooddiinessa yoo dhabee achi deebi'e narraa waan biraa yaada jee si reebbachuu dhufe beektaa isaan ammoo deemfiti jee. Nuti fixanne jedhe. Amma waa'een isaa duuba. Waa'een isaa sunnaa achitti garuu an fidi intala jedheeni tamaa miti yaadanaan jee.
intaltillee ni jaala waan isa jaalattuuf isa kan hin barbaanne isa aaree garraan hanga inni ta'u jettee munkee milyoon shaaxara na fakkaattii deebi. Duuba mana dhageeffadhu osoo isiin wanta Meeshaan takka garuu jettee boodee milyoon takka gara tokko deemuu ni laatu ni meeshaan isiidhaa waan itti dhiite silaa waan ta'e takka sitti waan ni laata amma milyoon mannaawu mana beekuu takka jettee na fakkaata akkanatti himutti ni beeka bakka jirtu. Saniif waan dhaqee fuudhu takka ammoo mucoo sun wajjin hin dhaqee fuudha ammoo waan abdii saniif jedhee inillee na hayyameetuma akkasitti deebi'e. Ayiwaa malee. akkas taatu bareedudha garuu mootuu wanni akkasii sun bareedallee miti beekta. Aboo yaakii teennaa yoo dadhabne rakkoo namaallee nuti hin qabu hin dandeenyu. Rakkoo Na akkasitti. Awween tarabbiitii waa fuudhaa'u. Wanni takka gaafa si qabde beeki si jalaa naftu. Asiin hogganate xumura dheette asiin sitti deemi. Hoggaa asiin xumura dheette asiin deemi. Maaliif akka Nama mataan nu wayii jiraatu. Odiiniyyaa? Aboo mataa jedhi bakka jechuun Wajjin rakkoon qabu inshaallah. Mudii maal mudii maqaa kiyya irra deddeebitanii mudii maqaa kooti. manna wani da kai mishan linde bira. Nutti tolee osoo hin taane maal keessummaadha jechuudha sayya. Jechuun haruuyyoo fi amma sa'aatii kanatti nama jajjabeessu miti namni jajjabeessu. Maal taate duuba sitti illee bakka taa'etti yaada biraa dhiisu ofirraa. Namni daanamaati seegaanni haaraan see'u. Haaraan haarree. Rakkoon qabu. Maaliin sitti haara? Rakkoon qabu. Daaraa wanti isaa harsuun jiru jedhe atillee waan si jenguun qabu. Anillee mootuu deemsa dhiisee jira beeki. Bartana ammaan kana wanni na gammachiise akkana sirraa laalee fuulumaan keessa irraa laalee fuula keessa irraa waan itti ifnaan anillee sin gaafatu wanni irraa ifte tun maali? Kanatti anillee bari fiigee inni dhiise irra calje bakka maali jenaan ammoo si gaafadhee harkaa yaadataa hojiite fuuluma keessa irratti namni kun nama gartee waan sanarraa oole miti shagleen. Rabbi gammachuu tana gammachuu kee hiriyaa godhu abshir baay'eellee gammadini. Baay'eellee gammadin jedhe. Maaliif garuu kaanuu gammadee gammad dhungaa. Kana waan ta'eef mudiin bakka ati waan jiru inshaallah. Maaltu jira? Si hojjaasaa jedhe. Akkaana. Taani mootu Yaadeen. Maali rakkoo? Asii jira keetii waan fide si duuba. Anillee nan jira maa isa mokka waan rakkate waan hundaanuu ni jira. Maaltu maalti? Omaan tane. Caarataa kanaan ka caalu laalla. Caarataa kanaan ka caalu laalla. Omaan yaadeen itti amma illee deemu fe. Maa kaa egaa maa. Qaata ta'a maal qaata ta'e na suduraa jiru. Anillee na uumamu baay'isanii nan ture beekaa anillee achillee baay'ee hin turre karaa kanallee. Bakka akala. As rakkoo takka qaba ayee. Maa taayiga. Taagi jedhi. Inni haasofna. Araa chakirello. Ini balama ta'a. Araa inshallah walumaan haasofnu waan jiru hundaa. Bakka inshallah. Bas booran dhufa appo. Abshir.